mana keenya keessatti inni akkaataa maallaqaa yookaan appilikeeshinii tokko argachuu dandeenyu dhaka wajji ilaallu ta'a jechuudha. Appilikeeshiniin kun baay'ee bareedaadha. Appilikeeshiniin kanaaf viidiyoo qofa ilaaluudhaan akkasumas footoo fi viidiyoo garaagaraa upload gochuudhaan karaalee irraa koinii baay'ee argachuu dandeenyu kan wajji ilaallu ta'a jechuudha. Appilikeeshiniin kun baay'ee bareedaadha. Karaa hamma dandeenye maallaqa doolara garaagaraa irraa argachuu dandeenya. Appilikeeshinii isaa kana jechuudha. Appilikeeshinii kana kallattii irratti akkaataa fayyadama isaa kan wajji ilaallu ta'a jechuudha. Yeroo tokkoof tuqnee keessa seenna jechuudha. Bifuma argaa jirtan kanaan kun keessoo appilikeeshinichaa kana fakkaata jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo garaagaraa ilaaluudhaan akkasumas koinii nu kaffaluu danda'a. Fakkeenya karaalee nuti koinii garaagaraa argachuu dandeenyu kanneen armaan gadi jala kanatti argamu jechuudha. Tokkoffaan isaa kana irratti yeroo nuti amma kilik goone fakkeenyaaf footoo garaagaraa viidiyoo garaagaraa yeroo asirratti upload goone ol feene koinii 1000 nuuf kaffala jechuudha. Bifuma isin gubbaa kanatti argaa jirtan kanaan koinii 1000 nuuf kaffala jechuudha. Asuma irratti yoo laayikii garaagaraa viidiyoo garaagaraa yeroo nuti ilaallu koinii kallattii irratti nu kaffaluu eegala jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo fakkeenyaaf mallattoo friendii kan jedhu san irratti yeroo nu kilik goone refresh gochuudhaan akkasumas liinkii isaa fuunee namaaf share goone koinii garaagaraa nu kaffala jechuudha. Bifuma amma si argaa jirtan karaan koinii 500 kan nu badhaasu ta'a jechuudha. Haala kanaan yoo liinkii tokko fuunee namaaf share goone kan itti fayyadamnu ta'a jechuudha. Kutaattaan ammoo viidiyoo ilaaluudhaan viidiyoo kana yeroo nuti ilaallutti koinii nuuf kaffala jechuudha. Viidiyoo kana yeroo baay'ee irra deddeebinee nuti ilaallu beeksisa garaagaraatti dhufa beeksisa ilaaluu qabna jechuudha. Yeroo nuti beeksisa ilaallu kallattii irratti koinii nuuf kaffalama jechuudha. Nama viidiyoo tokko haa ilaalu. Yeroo viidiyoo kana ilaalutti kun isa gubbaa argitan kanatti mallattoo doolaaraa san jechuudhaan iddoo san irratti koiniin keenya nuuf dabalama jechuudha. Yeroo viidiyoo kana ilaalee yeroo an daddabarsutti naa ilaalaa sin jedha. Yeroo sanitti koinitti keenya nuuf dabalama jechuudha. Para ganar en Warzone 2 necesitas mitad de habilidad. Kun koinichi nuuf dabalameera jechuudha. Dabalataanis inni dabarsinee ilaalla jechuudha. Yeroo akkanatti beeksisa garaagaraa isin fidu kanarratti gara duubaa deetan jechuudha. Yeroo kanas amma hanga ilaaltanitti beeksisa garaagaraa isin fida jechuudha. Yeroo kanatti beeksisa kana ilaaltanii xumurtan jechuudha. Hin dabarsinaa. Erga beeksisa kana ilaaltanii xumurtaniin booda kun mallattoo eegsisan tuttan jechuudha. Yeroo isin mallattoo eegsisan tuttan kun gara kanaan duuba deebi'aa isin jira duuba deebitu. Amma kallattii irratti koiniin baay'ee naaf dabalama jechuudha. Koinii 1000 olitti naaf dabalama. Gubbaa kanatti ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Hanga inni fakkeenyaaf viidiyoo kana beeksisa garaagaraa viidiyoo kana ilaaluu irratti nuuf fida. Beeksisa ammoo ilaaluu qabna jechuudha. Beeksisi sun ammoo koinii baay'ee qabatee nuuf dhufa waan ta'eef bifa kanaan itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Viidiyoo ilaaluudhaan koinii hedduu isinii kenna. Koiniin kun ammoo gara doolaraatti deebifama waan ta'eef ofummaa ofiitiin gara doolaraatti isinii deebisa. Isin ammoo doolara kana doolara xiqqaa karaa peepalii keessanitti argachuu ni danda'ama jechuudha. Amma beeksisa dhufeera beeksisa kana ilaaluu qabdan jechuudha. Yeroo isin beeksisa kana ilaaltan kallattii irratti koiniin keessa isiniif dabala jechuudha. Itti aansuudhaan iddoo mallattoo yoo tuqxan kallattii irratti isin dabarsa waan ta'eef isin haaluma kanaan eksii kana tuttu yoo isin tuqxan kunichi gubbaa kanarra isiniif dabalama jechuudha. Kunoo koinii 407 boonusii naaf erga jechuudha. Maal jechuudha beeksisan qofaan naaf kenneera jechuudha. Bifuma kana viidiyoo kana yoo ilaaltani koinii isiniif dara deema jechuudha. Koiniin duraanii akkuma argaa jirtan koinii gubbaa sanii naaf dabalamaa deema jechuudha. Itti aansuudhaan kutaa arfaffaan jechuudha. Iddoo kana yoo dhufne overii garaagaraa jira. Oversiin hedduu jira as keessatti zarfatoota garaagaraa taskiin jira. Waan hedduu jira jechuudha gubbaa kanarratti. Isaa kana yeroo isin daawunlood gootanii appilikeeshinii garaagaraa geembii garaagaraa taphattan appilikeeshinii garaa daawunlood gootan kala gabaabaa biratti koinichi keessan isiniif ka dabalamu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf as keessatti waa hedduu jira. Geembii taphachuuni, geembii daawunlood gochuuni, taskii garaagaraa bituuni waa hedduu jira jechuudha. Isaa kana yeroo isin keessa deddeemtanii waan tokko tolchitan kan isiniif dabalu ta'a jechuudha. Yeroo isin piroofaayilii keessan irratti galtanitti kunoo koinii keessan kan isin hojjettan iddoo kanarratti walta isin qaba. Kallattuma irratti wistor gochuu ni dandeessan yookaan karaa kamii baafna kan jettaniif iddoo wistor kan godhusan tuttan jechuudha.
bifa kana yeroon isin dhufetti fakkeenyaa fi karaa kanaani karaa itti withdraw gootuu dandeessan karaalee kana jechuudha. As keessaa isin PayPal yoo banattee jirtan ta'e PayPal fayyadamuu dandeessan kanneen amma olitti argaman kanallee keessaa kan yoo banattee jirtan ta'e kan banattan san ta'e argachuu ni dandeema. PayPal ammoo kunoo bifuma argaa jirtan kana yoo xiqqaate fakkeenyaaf tokko tuqaa 04 kana doolara gara PayPal keessatti argachuu dandeessan baay'ee xiqqaadha. Yeroo xiqqoo keessatti guyyaa tokkoof lama keessatti kan waa isin dalaguu dandeettan jechuudha. Gama kanaan viidiyoo ilaaluudhaan geembii taphachuudhaan namaaf sheer gochuudhaan viidiyoo yookaan footoo keessa upload gochuudhaan koinii baay'ee argachuu guyyaatti ni danda'ama. Karaa kanallee PayPalitti argachuu doolara baay'ee hojjechuu ni danda'ama jechuudha. Waan baay'ee namatti toludha. Appilikeeshiniin kun baay'ee bareedaadha. Appilikeeshinii kana ammoo buufachuuf Plaastorii keessa ni galtu jechuudha. Plaastorii keessa ni galla. Iddoo searchii kanarratti bifa amma barreessu kanaan barreessan jechuudha. Yeroo isin barreessanitti isin dhufe waan ta'eef yeroo nuti barreessitu kun bifa kanaan nuuf dhufa jechuudha. Isin ammoo kiyya ammoo duraan waan download godhadhee jiruu fi update na gaafata update yoo isin ammoo download godhachanii itti fayyadamuu qofa jechuudha. Karaa kanaan appilikeeshinii kana Plaastorii irraa buufachuu ni dandeessan jechuudha. Waan baay'ee namatti tolu irraa itti fayyadamaa isin jenna. Viidiyoo kana hanga dhumaa keessa ilaaluu keessaniif galatooma. Viidiyoo kana YouTube channel kiyyaallee like share gochuudha hin dagatina. Viidiyoo kana jaalachuu like kana godhaa isin jenna.